Desemberii kudha jaha baatii kudha lama jechuudha. Gabaa gurraacha yookiin immoo bilaak maarketii akkasumas hawwaalaa kan jennu jechuudha. Oolmaasaa guyyaa har'aa walumaan akka ilaallu na wajjiniin ta'a. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumas immoo obboloota koo amantaa biraa taatanii bakka adda addaa teessanii na hordofaa jirtan. Chaanaala kiyya daawwattan nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha. Kanatti aansuun namoonni mana koof haaraa taatan harareef gara chaanaala kiyya dhuftan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warreen na hordofaa turtan laayik gochuun viidiyoo eegalaa osoo hin daawwatiin yeroo hundumaa jechuudha. Namni kamillee laayik gochuun dirqamadha jechuudha. Maaliif obboleewwan keessan bira buush ta'ee akka ga'uuf jechuudha. Egaa biyyoota har'a ani isiniif qabadhee dhufe immoo naannoo biyya 19 biyyoota karaa gabaa gurraachaatiin maallaqa jijjiirraasaa isinii qabadhee dhufe akkasumas immoo karaa baankiitiin immoo biyyoota 7 isinii qabadhee dhufeetiin jira. Isa kana immoo obsaan na dhaggeeffatanii viidiyoo koo hanga dhumaatti viidiyoo baay'een isiniitiin dheeressu yoo baay'ate daqiiqaa 8-9 kana darba viidiyoo isiniitiin dheeressu jechuudha. Kanaafuu laayik godha. Biyyoota ani har'a isinii fidee dhufe kanneen akka Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Ameerikaa, Chaayinaa, Heewaan, Kuweet diinaar, Oomaan riyaal, Dubaay diraam, Saudii riyaal, Joordaan diinaar, akkasumallee Bahareen diinaar, Paawundi sterlingii, Turkii riilee, Yemenii riyaal, Kaatar riyaal, Ijipshiyaan, Indiyaan ruupii, Israa'el shiqil biyyoota kana jechuudha. Kanan isinii fidee dhufe egaa turtiin keessan hanga dhumaa ana wajjiniin haa ta'u. Akkuma beekamu Sharafni hanga tokko jechuudha ol ka'uu agarsiisee jira. Ol ka'uu isaa garuu baay'ees nama gammachiisu. Maaliif gaafa asirraa Sharafni ol ka'ee biyya keenyattis immoo maallaqni biyya keenya gatii dhabaa adeema. Gaafa maallaqni biyya keenya gatii dhabaa adeeme immoo biyya keenyatti jechuudha wantoonni bitanii gurguran garmalee qaala'insi uummata keenya mudata. Uumaan illee bor gaafa gallee nu mudataa jechuudha. Maalumaafuu egaa bara wajjiniin ba'uudha waan ta'eef waan nagoonuun qabnu tokkoffaa irratti ammaa yeroo ilaallu jechuudha. Ameerikaa doolaarrirraan isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko akka ethiobilaagmarket.com yookiin akka hawaalaan guyyaa har'aa ittiin ooletti jechuudha 141.49 oolee jira jechuudha. Egaa sa'een gaddaarra har'a ol ka'ee argameetiin jira. Isa kan immoo infoormeeshinii dhugaa ta'uusaa akkasumas immoo namni tokko waan argetti akka gammadu dhugaa irratti riilii waan ta'e irratti nama gammachiisa jechuudha. Iskiriinshuut irra isiniif hin godha. Guyyaan har'aa Desemberii 16 baatii 12 jechuudha. Ilaallachuu ni dandeessu. Guyyaa isaa wajjiniin cheek gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Akkasumallee Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankiitiin guyyaa har'aa oolmaan isaa jechuudha 122.59 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethiobilaagmarket.com guyyaa har'aa jechuudha 99.35 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa ethiobilaagmarket.com yookiin karaa hawaalaatiin 90.5 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethiobilaagmarket.com 148.60 oolee jira. Akkasumallee karaa baankiitiin yuuroon tokko 127.71 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa ethiobilaagmarket.com yookiin karaa hawaalaatiin 158.69 oolee jira. Akkasumallee immoo Swiss frankiin tokko karaa baankiitiin 134.59 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaan tokko karaa baankiitii karaa gabaa gurraachaatiin yookiin karaa bilaak maarketiitiin 19.41 oolee jira. Chaayinaa Heewaan tokko karaa baankiitiin 16.60 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiobilaagmarketiitiin 12.88 oolee jira. Akkasumallee mootii birrii kan jennu sadarkaa tokkoffaarratti birriin tokkittiin ishii sadarkaa tokkoffaarra akka Itoophiyaatti kan jirtu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa ethiobilaagmarket.com
guyyaa har'aa 459 tuqaa 57 oolee jira. Akkasumallee karaa baankiitiin Kuweet diinaarri tokko 391 tuqaa 10 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Oomaan Riyaalidha. Oomaan Riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com 366 tuqaa 90 oolee jira. Akkasumallee inni itti aanu immoo Dubaay Diraamidha jechuudha. Dubaay Diraamni tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin immoo karaa gabaa gurraachaatiin 38 tuqaa 50 oolee jira. Akkasuma isa kanallee informationiin kun dhugaa fi soba isaa ilaallachuudhaaf iskeelii isaatiin screenshot irraan isinii kaa'a. Guyyaa isaa xiyyaan irratti argisiisa. Guyyaan har'a Desembarii 16 baatii 12 2024 ta'uusaa ilaalladha. Akkasumallee Dubaay Diraamni tokko karaa baankiitiin immoo 33 tuqaa 38 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 37 tuqaa 61 oolee jira. Egaa isa kana dhugaa soba isaa ilaallachuudhaaf akka ethioblagmarketiitti akka Saudi Arabiyaatti jechuudha. Irraan isinii kaa'a. Desembarii guyyaan har'aa 16 baatii 12 2024 ta'uusaa adda baafattanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee karaa baankiitiin immoo Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko 32 tuqaa 36 oolee jira. Inni itti aanu immoo Saudi Arabiyaa warri gabaa gurraachaa akka daldalaan isaanii ergaa jirutti akka siistema daldalaa isaaniitti jechuudha. Namoonni birriin keessan baay'ee ta'ee 29 oolee jira. Namoonni birriin keessan xiqqoo ta'e immoo jechuudha 29 tuqaa 50 yookiin immoo tuqaa adii tokkoon jechuudha. Yeroon isiniin jedhuun baay'ee yeroon isiniin jedhu namoonni birriin keessan 2000 olitti ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf akkatti baay'ifattan fakkeenya 4000 yoo qabaatan 4000 baay'isuu 1000 hiruu 29 yoo jettan kaalkuleetii jalatti namni tokko sumni tokko sindaguu hin danda'u. Akkasumallee namoonni birriin keessan 2000 gadi ta'e hanga 500 yoo qabaatan fakkeenya 1000 yoo qabaatan 1000 baay'isuu 1000 hiruu 29 tuqaa 50 jettanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanu Joordaan Dinaaridha. Joordaan Dinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com 199 tuqaa 60 oolee jira. Akkasumallee Bahreen Dinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com 374 tuqaa 70 oolee jira. Inni itti aanu Pound Sterlingidha. Pound Sterlingiin tokko karaa ethioblagmarket.com guyyaa har'aa jechuudha 178 tuqaa 82 oolee jira. Karaa baankiitiin Pound Sterlingiin tokko 150 tuqaa 66 oolee jira. Akkasumallee Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaa 4 tuqaa 4 oolee jira. Yemen Riyaalli tokko 0 tuqaa 56 oolee jira. Kaatar Riyaalli tokko 37 tuqaa 90 oolee jira. Ijipshaan Paawundiin tokko 2 tuqaa 78 oolee jira. Indiyaan Ruuppiin tokko tuqaa 66 oolee jira. Israa'el Shiqil tokko 39 tuqaa 30 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyyaa kun viidiyoon kiyyaa guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Hanga turtii biraan walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Namni kamillee laayikii akka hin daganne nagaan naa oola.